سبب سبلمين هندينو أورمو كبجي أكجراتوف أورمون أبا إروما أوربية أورميا كيسة غرسيسو وسو هنتين أورميا كيسة أورمو من أبا إروما كغرسيسو سنتين سبني برا أكا أورمو كبجي جراتوف أدبا أكا برسيستوف أورمون عن فكينيا سبب برا تكو أكا أورميا كيسة جراتوف هم ناني تديمو سو هنتين أدبا خرانا جياتين برسيسو كان رتين هجرة هدودا وانتين يعني هجر وجتشو كان قافو من قافنان أكل ما بسدي تسيدي بسيجتشو لا كلا تومي يو وان لقي فتيف thank you أيه سعادة ياكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursee si hojii qunnama of jarraa kan argachuu fayyaafattillee beesoo keetii fedduu galatame anis hedduu galatama manna oromoo hundinuu. Akkasii woomoo bileessa goobeessi dura jedhe kana gaaffii takka lama qabadhee. Ati maashaallah rabbiin sirraa jaalatu hedduu takka nama kabajaa qabu nama safuu eeggatu akka dubartii oromoo keessaa namaan baay'ee dinqisiifadhu keessaa ati wallaahi. Hedduu nama iccitii qabatu hedduu nama kabajuu xiqqaa guddaa carraa namaa kannitee bifa nama laalle takka nama amala namaa kana hunda badhatee deemuu danda'u takka biyyi hedduu si malti dhugaa rabbii yoo dubbachuuf. No ani kaayyoo biyya bulchuutillee hin qabu kan just akkam narraa bareeda jechuumaa fi iftiraa biyya bulcheettanii soo gaaffii na gaafachuu baatan. Dhugaa miidiyaa kanarratti waanuma miidiyaa irraa deemuu fi wanta dhuunfaa osoo hin ta'in wanta paabliika ta'e wanta miidiyaa kanarraa waan sirreeffamuu qabu waan iftiraafamuu hojjetamuu qabu irratti osoo gaaffii akkasii fayyafaa dhiyeessan bareedaadha. Sadhugoba wanneen jedheef gocha keetii fi amala kan kee kabaja ati namaaf qabduutu sadarkaa sanii si ga'e dhugaa. Kanumaaf jedhee maashaallah hedduu takka sirraa bareedaa hedduu takka yaadni keetis bareedaadha uummataaf waa hedduu wooma akka duraan kaastanii rakkoo uummataatii fi kana jidduu tan inni dhaabdanii ishii tan akka deebistee nuuf dubbattee uummata keenya cinaa dhaabbattan uummata keenyaaf. Kana jechuu barbaade hedduu galatoomaa hedduu si jaalladhaa isan hundaa uummata keenya oromoo. Galatoomii. Ishee galatoomaa. Abdi. Yes. Mashallah. Kabajirate biyya bulchuune so biyya bulchuute sagaleen koo jira. Waa'ee biyya bulchuu gaaffii biyya bulchuu jedhamtu keessaa baha. La biyya bulchuu qabda biyya bulchuu sitti xiqqaata malee sitti hin guddatu beekta. Ati bara dhufutti iyyuu filannoo keessatti dhiyaachuu qabda dhugaa rabbi. Pirezidaanti Maammee nu dhiyaatee jira. Osoo biyya bulchitee osoo biyya bulchitee maal fooyyessita maal sirreessita gaafii oromoo waggaa 150 kana nu deebista moo akkuma biyya jirattee kursii irra teessee waraanatti qabdee nu ergita. Gaafiin dandeenyaa qofachiisni duraan dursoo ani biyya bulchuudhaaf kaayyoo hin qabu. Kaayyoo kiyya keessa biyya bulchuu waan jedhamu hin jiru. Gaaffii tokkoffaa giseen si deebisu akkasii. Ayyee osoo biyya bulcheedhani amma fakkeenyaaf amma dirqama biyya bulchuun kee ati osoo jaallatteetti taane boordii filannootti dhiyaattee osoo aangoon kun biyyeen kosse qaqqabee boo'icha haadholii keenyaaf
boo'icha ilmaan Oromoo kana akkamitti goota akkamitti ilaalta gaafii kana nu deebiftamoo lafa maabiraatiin hin jira kana lafa daandiin hin jira kana nu galchitamoo achumarra teessee magaaluma Finfinnee fi magaalaa gurguddoo sirreessitee bicha nu argisiifta. Hayyee adeemsa irratti sirrii deemaa hin jirtu adeemsa kee sirreeffadhu. Tokkoffaarratti gaafii wankee yoo biyya bulchiteedha yoodha sammuu kee keessatti immoo biyya bulchuu waan jedhamu hin jiru. Biyya bulchuu aangoo waan jedhamu jaaladhu. Jiddugaleessa ta'uu barbaada. Maal sirreessaa maal fooyyessaa akka jettu immoo ilaa irraatitu waan fooyya'uu fi waan barbaachisu irratti falmataa turre irratti illee sagalee ta'aa ture jechuudha. Waanuma sagalee ta'aa turre sanuma fooyyessaa akkasitti fudhadhu. Tole. Galatoon ulfaadhu. Obsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Maakii teenyaan jaarraa gaddeessi moggaasiin wanatti iddoo kan gammade. Inni biraa akka gaafii osoo hin taane akka dhaamsatti nan siidhaan barbaadanii miidiyaa kana irra qabatee. Ni fudhadha. Maaliif jennaan yeroo takka yeroo ati miira keessa galtee namoota sin geenye kan siin feemasuu barbaadaniif deebisaa kennitu argina. Hayyee. Maaliif namoonni sun nama sin geenye siin feemasuudhaa wacanii sanuu keessattuu ijoolleen harargeedhaa jechuudha. Siinuti akka ijatti ilaallu kana jala deemanii akka bakka nama hin dirree tokkotti ilaalanii akka isaan siqee kan garu. Ati immoo gad deebitee isaan kanaaf akka ganallee deebitee yaada hin kennine deebisallee hin kennineefis hin jechuun barbaada. Inni biraati dhugaa dubbachuuf dubartii Oromoo qabdu keessaa akka harargeetti osoo hin taane akka Oromootti. Namoota siqeeqaniif bakka hin kennin keessattuu ijoollee harargeeraa bocolaa takka jirata sin geenye taati gaddeebitee warra akkanuma wacuu takka haati jala dhuftee bakka miira keessa galtee dubbattu namoota akkasiisaniif deebisaa hin kenninis hin jechuun barbaada. Galatoom. Galatoom atilleen yaada kee fudhadheen jira yaada bareedaa gorsa bareedaa galatoomii tole. Galatoom. Hi, Kausta. Easy, hello, salam alaikum. Maki Oro. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik. Duran. Turki nakam tay. Bilbilan mini Turki mutsi. Okay, gafi tangmata jurtu gafi chuni dandama. Gaafii naati gaafachuu dandeessu gaafii dhuunfaa gaafachuu dandeessu yaa? Taruun faatii miti. Maalni gaafii kee? Gurbaa tokko jira. Maal jaan dibata? Gaafii sadiin qabaa gaafii sadiin qabu naa deebisuu ni dandeessaa ija. Okay, gaafata. Okay, asirratti adeemsa gaafataan si miti ka gaafatu kabiraati ati immoo ganaa ka gaafataa sanii as fiddee naa himta jechuudha. Maaliif? Anumaatti fakkeenyaaf akka nama duraa ta'eeti bara. Gaafii okay kan hin galchisi waan ta'eef si qofa. Ayyee gaafii dhaggeeffadhu. Gaafii sadiin qaba. Naa deebisuu yoo dandeesse sinniin gaafadha. Laalu gaafii sheeticha tokkotu jira. Obboleessa singalli adeemsi waan ani deemaa jiruun hibboo miti takkiinuma kun sigalaa singalli natti fakkaata. Sheetaanni kun ibiddarraa uumamee sheetaanni. Obboleessa waan akkana gaafatan jiru ani galatu.